imbaasota Itoophiyaa cufuuf xalayaan dhaqqabde keessa qonsilaa Los Angeles fi Minnesota ta'uunis gabaafamee jira. Kanneen xalayaan hin dhaqqabin garuu akka cufamuuf murtee yeroo irraa gahan Ireland, Cairo, Brazil, Australia, Cuba, Jakarta, Oman, Bahrain, Morocco, Algeria, Abuja, Senegal, Zimbabwe fi Gadaarif ta'uu maddeen gabaasaniiti jiran. Kanumaan wal qabatee maddii oduu Addis Istaandaardii dhimmicharatti gabaasaa qindeessan hojjettoota imbaasilee Itoophiyaa Washington DC keessa hojjetan 18 gara biyyattii yaamaniiti jiran. Kana malees hojjettoonni ergama fudhatanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa hojjetan 5 gara biyyattii yaamanii kan jiran yeroo ta'u, walumaa galatti hojjettoonni Itoophiyaa UN keessa qabdu gara 3tti gadhiirrachuu Addis Istaandaardii gabaasee jira. Dabaluunis qonsilaawwan Itoophiyaa Los Angeles, Frankfurt fi Minnesota jiran cufamuu fi hojjettoonni isaanii gara biyya akka galan yaamamullee maddi oduu kun gabaasee jira. Imbaasilee fi qonsilaawwan Itoophiyaan cufuuf jirtu kun adoolessa 20 bara 2021 irraa kaasee kan hojiirra oolu ta'uu maddeen oduu garaagaraa